Oromoon tokko addaan hin fagaatin waliin raanfatin amantii adda addaa qabaatus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokkorraa dhufte hireen teetis waliini kan cunqurfamtu kan dhiidamtu islaama waan taateef kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaaba waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef ijaanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisaa waan ta'eef. Wallagatti lola labsaa Arsii faarsuu barbaada intaati Wallagga fixaa Harargee faarsuun intaati Gujii ilmaan ayyaa fixaa Boorana faarsuun intaati. Oromoon tokko addaan hin fagaatin waliin raanfatin amantii adda addaa qabaatus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokkorraa dhufte hireen teetis waliini kan cunqurfamtu kan dhiidamtu islaama waan taateef kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaaba waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef ijaanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisaa waan ta'eef. Odaa qabdanii odaa agartan kana laaftutti dhufne beektaa jedhu odaa amma nu hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'atu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana ajjeesa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin magdal ka cinqillaatu noo jedhanii. Yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati sochii baalee jechuu dhageessanii waaqa guutuufaa dhageessanii miti kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhageessan lafa ajaa'ibaati baalee qoorti Oromiyaa qallabuu danda'e garuu irboobsisoodhaan saamammaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu ashkara Oromaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kan jalatu deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kasadabbaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruun. Hanga ammaatitti warri ideoloojii Minilikii fi sharrii Mallasaatiin socho'uu barbaada. Maal godhuu barbaadan beektu? Wallaggatti lola labsaa Arsii faarsuu barbaada intaati Wallagga fixaa Harargee faarsuun intaati Gujii ilmaan ayyaa fixaa Boorana faarsuun intaati ilma jaalatan furrii wajjiini malee Oromiyaaf Oromoo yoo jaalatan Oromummaatti yoo amanan Oromiyaan teenya jedhanii yoo abdatan ummata kana yoo boonan tokkummaa Oromoo jabeessan malee Oromoo chirichaaroon bituuf gurguruuf hin qophaa'an jechuudha.